Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya Forex Entertainment irraa yeroo hundaa kan itti dhiyaatu qophii keenya qophii keessummaati narraan tana dargaggoota koo qabannee dhiyaannee jira. Dargaggoon kun muuxannoo fi mudannoo isaa akkasuma imala jireenya isaa keessatti wantoota hedduu nama dabarteedha. Akkasuma gara artiitiin illee nama wantoota garaagaraa shashaakaludha. Dargaggoon narraan tana qabannee dhufnu kun eenyu maal harkaa qaba laata kan jedhu hanga dhumatti waliin turtan waan hedduu akka irraa hubattan shakkii takka illee hin qabnu. Nolin turaan ammoo afeerraa ta'ee tan kabajaati. Tole yaamicha keenya kabajee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee asirra argamu keessatti fedhii sokkalatu. Isinillee na kabajanii asitti naaf yeroo keessaniif hedduu ulfaadha. Tole dulfaadhu mee ka'umsa akka nuti daawwattoonni keenya wal baruudhaaf maqaa fi bakka dhaloota isaa irratti. Ani iddoon dhaloota kiyyaa godina Harargee lixaa ana gubbaa qorichaa magaalaa Khammoonaa ganda Biyyaafi jedhamu achitti dhaladhe. Biyyaafi tokko magaalaa Khammoonaa ta'e? Biyyaafi kun Khammoonaa kana cinaadha jira. Achitti dhaladhe achitti barumsa kiyya eegalee kutaa takka irraa gafura achitti baradhe. Kutaa shan as dabarta Khammoonaa jechuudha. Walumaa maddiidha. Ani xiqqishoo waan mana barumsaa bakka maratti akka namni fagaatee barannee godhanii shan irraa akkas taga godhanii Khammoonumatti baradhe jechuudha. Akka kanaati gaa wanti keenya Khammoonuma jechuun deessa. Warra Khammoonati Khammoonati. Waa'ee mee gara Habiib biraatti biruundira biyyaan fide jechuun kun biyya fagoodha moo yeroo takka biyyaan fide dhaqee yaadii akka waan nama fagoo dhaqetti baay'iman. Maqaan biyyaafi kun beetee waan irra beekama. Dur takka osoo maqaan biyyaafi jiru kun hin bahin maaltu biyya dhufe jansi boo way biyya fidan jaa waan fidan ni fudan waan biyya fidan sani biyya fidi jechuudha. Biyya fidi jechuudha biyyaan fidi jaan jechuudha. Achuma maqaan kun timatti maqaan kun Haile Sillaasee Raas na fakkaata moggee akkuma Khammoonaa jechuudha. Khammoonaa illee maqaan muka Khammoonaa jedhamu jira naannoo Khammoonaa tana limaatii gubbarra. Ni biya Khammoonaa jira ni mayraa miti gizi gannatan. Salmaaf Khammoonaa jedhanii biyyaan fidi salmaaf biyyaafi jedhanii wanni maqaan biyya. Maqaan waan tokko wayirra dhaabbatanii. Wayirra dhaabbatee akkasuma jechuudha biyyaan fidi. Biyyaan fidi gaayaa moo biyya fagoo takka. Biyyaan fidi naan gahaa akkasitti biyyaan fidi biyya bareedura. Hedduu biyya bareedura. Hedduu bareedura. Gaariidha tole. Khammoonaa dhalattee achumatti barattee naannoo sanatti guddatte. Jireenya ijoollummaa akkuma nama beeku baadiyyaa tanii. Gara biraatiin ammoo ati nama yeroo dheeraa dura biyyarraa bee biyyoota garaagaraa keessallee wanti jechaa ture. Odoo garaatiin dhufin dura mee jireenya naannoo Khammoonaa kanaa fi Khammoonni kun akka baddaati. Akka baddaati. Badda dareedha bareeda kalaas haalli jireenya isaa amma hojjettoonni mootummaa kun gizee naannoo Wallaggarraa naannoo Arsiirraa dhufu qaqallaa kanaa dhufa. Yeroo amma tokkoo fi amma lama ta'an dinnichaa kana nyaatanii raafuu jira walii dhaamaniiti warri biyya teenyaa yoo barate ibina naannoo sanitti hojii argatuun ni ulfaata bakka birarraa dhufee kan guuturraa kan ka'e. Hedduu gaa jechuun haala jireenyaatiif hedduu bareedudha qilleensi ishee bareedudha. Akkas gaa Khammoonni galamsoo baddeessa fi galamsoo haalli qilleensi ishee wal fakkaata. Ati yoom biyyarraa baate mee? Akka Habashatti jechuudha akka biyya teenyaatti 2006 akka Faranjiitti 2013 baatii 8 fa'aa akkas biyyaa bee. Biyya yeroo jalqabaati biyyatti dheeyte. Biyya tana dhaqee Yamanii. Osoo karaa biyyaan bahin dura namni hedduun amma ijoolleen karaa biyya keenya Suudii tana gidee namni tokko deeme hundi qaaniituma deemuu tokko fa'aa jira. Karaa Suudii kana deeman gaa duratti namni karaa biyya biraa kana beeku ati mee maal ta'e kaatee biyyaatti baate ijoollummaa tanii. Barnoota irra jirtaa yeroo ta'an. Ani barumsa irra jira abbaan kiyyallee ijoolleen teenya hundi ni baratti hagammatti namni ijoolleen teenya guutuun barumsaan beekamte abbaan kiyya nama barsiisu namni marti ni beekaa namni naannoo teenyaa suni osoo barannu barumsarraa har tokko akkatti deemtu fedhu waan takka dalayduu fedhu nuti amma namni naannoo baadiyyaa sanatti dhalatu ooruufaa deemee maatii fa'aa gargaaru jiraami waan san gargaarnaa jaayise barumsuma keessatti baradhaa waan barbaadan gaafadhaa seenjaa. Ani hiriyoonni kiyya dura waggaa tokko biyyarraa baan 2005 jechuudha akka Habashatti. Bayanii gaa namni kun Suudii san deemee maallaqa ergaa miree an barumsumatti jira maallaqa ergaanii
Malaga yeroo sanii malaga qarshii kuma kudha lama erganii beektaa. Kuma kudha lama jechuun yeroo sanitti dhugaa dubbachuu kuma kudha lama jechuun kuma dhibbaa fi dama maanuma gaabara. Mallaqa guddaa mana jaariti irraa fixaa beekte. Si barataa malleen kuma kudha lama kana dhiisi. Ayya akkasitti wanni kun natti dhagame qaxxaamuraan tujjaaruun qaba maaliif hin ta'a barumsa ijoolleen narra gurguddootis buleen kiyya ka doktora jira maastarsii jira ijoolleen tajaajiltuu barate beektaa. Isaanonni gani qaxxaamuraan deemee tujjaaruun qaba kajabu qaxxaamuraan deemee cubbadee deemee gaafa deemu. Okay, amat ga. Khamura gede gabuan erhidun jolen khamuna wonni biya ba babura na fakati. Khamura ga gabuan babura jira we. Babura duran jira. Amma jiro. Amma e fanan de ga fanan de musan jiro. Okay. Turun de me hadi khe sabar ga fanan de umar motuma ila maram durabar. Diga. Wallahi mbune bo ma ila maram dul jira. Malas duya. Bana malas du zan ye chukum la ma tadiye te. Gero tazia malas ibn la pe de tu bo san garte. Yero sanin de me bara. Rifate biya ba dia. Yo maladin. Yeroo sanin deeme efanan deeme jechuun jijjiiramni kun kan dhufe anamma waa'ee biyya anamma. Okay gaafa san baaburri dhaabbatee ture. Dhaabbatee jiran jiru baaburri tolchaa jiran ganaa. Ganaa tolchaa jiru dirree dhawarraa amma ol garagala amma ciroo seenaa jira yeroo nan biyya deemu. Efanan biyya biyya kana finfinnee itti qaaree tolee baaburri gadhiifamee deemu gara jechuudha. Okay. Wanni jeefi namoonni karaa humna fi karaa horaa karaa meesuu fi wanti hojii sababa kun naannoo baaburri waan jiru baaburri qaree tama. Dura kasi. Biyya baay'ee jubin jaa'ee okay. Hedduu gaariidha. Tolee akkasii biyya baate yeroo biyya baatu ganamne biyya beektu ijoolummaa qabdaa biyya baate jidduu sanatti mudannoolee akkamtu jira biyya baate Jibuutii dhaquun waan salphaamti. Biyya ka'ee yeroo karaa Jibuutii kan deemnu mudannoo hedduu jira. Mudannoon hin daganne. Ati Jibuutii moo Somaaliilaan hin deemte? Jibuutii hin deemte. Okay. Karaa Jibuutii hin deemte. Yeroo si oofu gaa namni si oofu kuni makiinan deemtaa jee si oofa. Efa dirree dhawaa dhayitee biyyaa bu'uun keessatti murtaa'e booda deebi'uunis beektetti kun ulfaata. Namni biyyaa deemte efa siin jee yoo deebitee gandaan keessaa mul'atte qaanyi dhaabe garuu duutee deemru si hooyya. Efuma dirree dhawaa geenye akka miilan deemnutti himame beekte. Sheen onnee nuti amma haga nama jaata kaawwajjaani mirqaanni deemne biyyaa siin gisii galee. Achi geenye booda gaa deebuudhaaf biyyaa baaniin maqaan nuti buute gandi jaata ijoolleen nu jaan. Achi geenye immoo akka nuti tiyaanneef adda akka itti deemamu miilan deemamuudha hayyee wanni goonu jirtu mire abadan gaa ifa biyyaa baanan deebinu itti hidhanneetuma deemu qabnaannee mirqaannee gaalkan qamaa bullee simbaanaa mirqaannee karaa bune karaa deemaa bullee oollee gaafa tokko osoo deemu jiru karaa san jawwee jira jawwee guddaa waan mudannoo jireenya qiyya keessatti an nama dafee duutti baay'ee dafeen duu kan hin gaafa san duun jawwee guddaa jira jawwee idaachi taa'ee nama liqimsa nama karaa deemu kana jawween suni Jibuutumaaf dirraa jidduudha. Dirraa jidduudha namni ni beeka namni karaa san deemu ni beeka jawween dhagaa gugurdaa jira dhagaa irraan tarkaanfatanii ol ban dhagaa irraan tarkaanfatanii ol ban kanaa jira. Mudannoo jireenya kiyya keessatti duri faayisaa hedduun dagannu waan kana hedduu akka malee natti dhagame. Yeroo namni dabru kana qophaa'ee guddaa bira sosoo hin danda'u nama jechuun arraba gadhiise nama. Waan ati dhufe haadhamaan fuudheen. Fuudhaa dhagaa lamaan jidduu ta'a. Nama kana dabarsee namni dallaalli dabreet ka dallaalatti aanu dabree ka dallaalatti aanu dabree afuraffaa dabree shanaffaa na'ee yeroon an dabru kana manni kan ni naqabu ka'e. Fuuluma na cufe khalas. Afaanuma dabnee fuuluma na cufe arge khalas. Fuula na cufe yeroo inni fuula na cufu anta ka yerina ka gaafsan dalagee garren dhagaachan irra dhaabbade sanirra akkasumatti inni duuba tokko ta'e nin dhaabbade kam nama afur mooshan irraan dabreetin osoo hin kufin jechuun gara galee dhaabbadee achiin fiigee namni na booda katafes akkas ta'e achiin baana idaa dallaaltichi ni beeka yeroo nuti ol baanu jee. Eenyu namni wanti sun aggatee harkaa beennaan nagarsiisan ati umra dheeratanaan jee. Dallaalli waan nama nyaatu osoo beekutuma namatti illee ni muuti nama oofa. Inni dogoggoree karaa dogoggoree fiifis beektee karaa kan nasii uumuu deeman. Tana dura torbaan tokko dura saahiba kiyya dallaala kiyya liqimsee jaasti. Ni daarektii si liqimsaa barbaante waan guddaa. Waan takkaa jawwee akkasiin gara jawwee gammoojjiitii fuuluma na cuufin arge wallaahi ji'a lafti zaahira kana. Afaanuma akkasii bane. Afaanuma kabbaneetu na dhufu arge khalaas. Yeroo an na dhufu osoo inni namatti hin gahin akkasumatti halkan moo guyyaa halkan moo guyyaa de ji'a quncee kanaa jira ni mul'ata
achi ol baane awoo samboo dagaayoo akka nama baraka nama duutti natti garagalanii hawaati awoo carraan makabda naanjanii gaanatti garagalanii baga rabbi si baas naanjanii sanirra dabarre gaayee qaamni kun bishaan natee samboo daan bakka gizeen deemu kana mara haga bakka bishaanii ganyutti qaamni kiyoo kun osoo nariifatu jechuu injira moo injiru ta'eef kun tuutaa deemu eegaa bara futeetiin kiyyaa osoo si liqimsuu miti afaan situ qeewwan sun summii hamtu qaba achuma sambisa mudannoon daganne keessaa tana gaayee haga bishaanii takkasi samboo deemnee bishaan geenya magaalaa dirree miilan kaatanii osoo waan ta'an korin haga magaalaa tojorraa jamtu tojorraa kana asuma magantee kana kan baatanii jibuutti osoo korin akkasitti haga tojorraa deemnee tojorraa istiqoo bulleetuma miilumaan nu baasanii haga xiqqoo malee baara ga'uutatti makiinaan iddoo ta'an bakka xiqqoo si horsiisan sun jechuun waan makiinaa horre jettee himtulleen qabdu waan darreedha miilumaan deem haga suudiitti miilumaan dhufne hoo gabaabdumatti suudii wallahi namni kun osoo karaan jiraate Ameerikaa dubaara dhaqee karaa bulaatuma biyyarraa kaane ji'a tokko yeroo jedhan Yaman dhufne naannoo radaa jamtu Ameerikaa baramata namni miilan nama dhaqaati Meeksikoo tana irra guddina karaa Meeksikoo irra birkiti deemu lafuma deema jaani inuu barti ko xayyaara naga Biraazil faa deema samboodu miilan deemame dhaqi warra zooni dhaan Afrikuma tana raaqee deemu jira yaan deemu jira miilumaanuu dhalli namaa kun wanni inni harri inni deemuu dandeenye jira egaa bar xayyaara kana ifumaaf tolfate malee namni duratti miiluma kana uumee fi deema jee efan suudii seenillee gizarrafo rafeetin osorrafo jiru namni nama wajjana mere torban sanin baana fa yaman dhufe wada tara torban to gutun riba khadur namni waan namna duru deeme namni di abo nanjan gizen ke feda sijira sirafo waraanu metan ni cifta oso cisu jirtu namni way namni atina dide deema qalbi takan dage badar nama heddu to kasita fa wayza way nama heddu to di sanifa bradi man sanif imalli kharadi ba mukun heddu ma daga efa biya bishan batas mudannun ittifa bishan bude amaga bishan daite hanga jimile jatani afar kan oga daitan bakatani dooni uga hortani achi magatani achitti amma kamay jire ya sani achitti amma nutiriyone gaafni ati dem sonu zaban Abdul Qawwit zaban hama zabani khaynya suni jollen zabanan duro demte Jabuuti ra demte bishan Jabuuti matana canara demte ma ni be xanamne nuti gaafa sawarani motumman malasamma duye ama motumman haron qabade mitiko girgiri jira warani danga hansirtide warani wan walabden jirtu jecha warana motumma tibit khasumale kana fi Ethiopia kana to walman tanidi danga kana ya kana kamale danga kun bakka bishani mo bakka bishan dura namni khorsan do wanya jura bishan goru do wani unta kamnu gorenga amma dalala biranu gorani khara Ertra kana do barsan hayu kana maddin Ertra korre waydo Ertra chun khartar ni jira isina ayurran korre nuti ayurra warran duro juru korre nuti Ertra ra korre okay Ertiru marra korre khalas naanno Ertra san sanu khotte fana marra basan jano so nama qabani namni qabame kasya nutachin basani by the way saa takavide ka furtam qofa deemno sharra bishaan tikabar gamana sadabbanne bishaan afaan torban tokko bolle son korini gamana dabbanne makina yaman tarafar asfalti deemtu negarra turre ma khara jayba tigalu dalu akkamale dalu khara duba chuma mandem namgide unta mutuma warana sindisu halkain deemna halkan mukha jira mukha gamoji khana mukha san kesana kasti korre deemne yerochi baatiga Abdul Qawwiya buleso ga Abdul Qawwiya kun ga wani itin kabe na kabe ture na kabe ture amma yero sanan baromsatin ture aka nama birati gandalle matille dungur garu magalan tay barada breda be hati bede dallala nanjang awo dallala jani na kawani ya wana tumanite me khara zo budanno ke Abdul Qawwi to tintenni Abdul Qawwi kun kam nama kaba namno kuni bishan rat gide gabuye Abdul Qawwi nama kaba Abdul Qawwi fi de madreda no warri bishan nama ofukuni Abdul Qawwi wal ko gaban okay amma dafee sigeessu amma fakkeenya halkan raasaa jafas khorsan halkan raasaa saddeeffate sibuusu anda kana walid dawalaniiti afaan arabaan beenu minuti namni afaan arabaa beeku nyaadamne nu jeeru musano itti dawalaniiti dhufaa jirraan khalas haga lafti bariitu namni gizi ganna qame waan faca'u jecha halkan yoo ganne tan norkaa badu waan ta'eef dooni SPD kannasi suuta deemi akka gartee subii gizi fajri ganna itu janini khafaan beeku numa diramee kan soo asaga kana jeeni yaa khalas nu ja oga
bishaan mukarra buunee jechuun yeroo sanatti bishaan kanarraa buutee lafumaa buun abbaan fedhe waan qabu jette maal si godha ilma namaati yoo ta'e ulumaan si tuma maal si godha maal akkuma sirraa barbaadannee sodaan qabnu ture garuu efesaan harka seenne akka malee haala ulfaataadha haalli isaanii dhala namaa ta'uun isaan godhan yeroo isin doon irraa gabbuutan areenitti mootin qabamu garmattee deemaa nagu maaliin geessa yeroo maatii gabbuutu makiinaa qopheeffatanii jiran isaan wal maratanii jira waan ta'e makiinaa qopheeffatan isaan maddii kunnee jira waan sajaabanuti oriin tarkaabaan jajjabaan oriin tarkaabaan dhalaa fi nama dadhabaa fuudhanii wanni godhanii yoo inni illee naannoo san akka tasaa waan irraa hafe walii qabdee fuutetti wanni itti waraanni ammas kanumti aman kunis qabee biyyas galchaa carraa hedduu jiru bishaan sadafaan yeroo gabbuutu nuti san keessaa carraan kan Abdulqawwii san nuqunname waraana mootummaa yaman kanaa fuudhee ittisa kannaawu waraanni nu qabee nutti hamee itti nu gurgurate egaa biyyatti ootin galchee faayidaa inni argatu hin jiru achii maallaqa argata abee itti nu kennee egaa akkasitti nama kana motora faa irra oofu jira xalaa faa irratti bassuu jira waa hedduu godhan nama kana wanni isaa nama godhan jiru ormanni suni okay Abdulqawwiin kun egaa waa hedduu nama godha ija faa nama keessaa baasan jaani ija faa nama keessaa baasuu jira amma fakkeenyaaf na yaalee ture waan san ani beekee yoo jarri kun na dha'uu baate nin kafalaaf jeen ture maallaqa illee ni jira biyya akka kafalamu buleessa kiyyaa wajjin haasonnee ture yoon dhawame immoo ifan dhawameetis maallaqa sakkamittiin kafalaa kajuu nadhaanii otoo nan dhayinaa jiru nama Oromooti na barga Oromoon bakka maratti Oromoo tanaa warra ilaala Oromoo tana walitti bitee waliin fixe malee takkaa diinni Oromoo cabsan jiru bakka sanitti samma Oromoo wajji dalagaa namichi tan Oromoo wajji dalagaa kanuma afaan kee beeku kana waan ateettu kana yoo kadhattes hin dhagamu afaan arabaatiin beekame buusii an bakka tana maallaqaan hin ta'a yoon atiin kafalle wanni argadhu hin jiru waan ta'eef dirqama kafaluu qabdaa siinjaa akkasitti nadhoonnan bakka asii miti asii jechuun lubbuu naqaltan malee dhaawame booda toomee tooman baa malee abbas hin qabu hin qabu hin kafalu hin keessa keessatti murteessee afaan dhaawame booda murteesse gaafa murteesse na daddabanii torbaan lama ijoollee wajji dhufne hin qabdu yooni gadii sanii anna tursisanii daddabanii narraa uumaa dhabanii gadii san hangasitti cafa kanga na tuttumanii natti hin dhagamne mura jala saraare waan ta'eef waata kan taane hin kafaluun jee dhaawamee akkamitti mala qaba gaafa itti gadhiitan garmatti deemu jaanii itti galakkitan gaafa ganna dhiisanii ganna yaamaniituma akka nama ergatuu tokko yaamaniituma utaale naan jamboo utaalatan kutee waan si ajaa'ibu karaan biyya arabaa kun yeroo irra deemtu amma akkatti deemtaami osuma akkatti deemtu akkanumatti deemaa ittee osoo deemtuti jechuun saantiin duuba deebitatee bakkuma boruu irraa buta deemu naannee deebi'eetu achumatti deebi'a bar tarsa jina qabdu qabeeni awoo deemii siin jennee maa deebita khalaas naannee tun isa achumatti deebi'a boodagaa hin deemun jeen deemnurraa hin deemu maaliif hin deemne خلاص ديما اسمتين ديما اتني مامي ديما اسمتين ديما انا چومن ديما فينتا اكخانتين غوغل ما فادي من ديما اكخانتين نسي ديما بيكو ديمي فام بارتي ديما باكا بارا دون رابو فاتي ديبنا نما لما وي ديمنا dadhabnee booda yoo makiinaan fuutanii magaalaa nu neetan yookaan asumatti feetan nu jeessa karayaan wallaallee waan akkasitti motora nu fuudhan jechuudha magaalaa nu gaaniif magaalaa nu numarraa deemaa jennee nu daddabarre yaana si deebina wanni mudannoon yeroo suudii seenus akkana wanna mudataa turte guyyaa 3-4 deemne si haala kamiin asi deebine yaana asumaan achi yaana tana san akka naannonneef duuba karayaman deebinu karayaman kana gad deebineef garra dallaalli hin jiru nuti dallaalli hin deemne dallaalli kun nama hedduu wali qabee ofa dallaalli kun nama 200 ba'a carraan qabamuu parsantii 180 yeroo kophaa deemtu zeeroo chondees carraan qabamuun jiru nama xiqquma karaa beeku hojii deemtu nagaan seenta saniif akkasii yaalle kophaa deemnu taraa meeqa suudii seenne bar deebaa jira karaa yamanii karaa osoo silaa karaa beenne kalatti hin deemne miilanuu suudii riyaaduu kadha hin hojju akkasitti boodarra nama wayii gaafannee suudaanii wayii gaafannee naannoon tun suudiidhaan hunjii amma naannoon isin jirtan tun suudiidhaa طيب مجان كفان بيكون وجرا أكاسين نانوني بريرون دي غير ما فادي من خارج من دي بيا ترى كم مال كابني دي منن بلو ada urji lala ada maje urji nugar sise akasih urji lala ne te gasine ga akka kanate sudi sene jo urji mala maafi qoda afur jal kaban sudi sene jo
اوكي كم لما في خد صديق أنا خرمت يوم في يمن أنت كتوري يمن حاجة جا صديق ما أفريقيا خرمت في تي خد أفر حارة وجو سعودي سيناجو سعودي أنت بريدرا جريني سعودي خيثته كم تروي جاكتا كأنا موته هدوء أنا دوي مني بيه سعودي أنا خيثته وني نجاب نجردو مكان بلسني بدي رفعم أبو مزرعة جانيني تلافات جانيني سنة كم جرو ده سعودي ده واحد تجرا يا واحد تجرا وني سعودي جرو aku mesinu betanga وني سعودي جرو كني الدنيا مثلا أو وني جي كوسود مرة سجع وان سنغلان سنكيس ما ترجعي نموني الدنيا بيها mampu bicara 20 kana turte yani turetin jira manfas turetin jira sha by the way riyad waga turbanta magala okay waga turbanta waga gara sadi nano riyad kharji bakajam tunture magala ya fan tawo gane waga turba jo kuma lama fi khud madrandai na ko sadde jalqaba yoro suudi sentu gala ne ida رئيني إذا تران بعديه سكون نمشوا استراجني قهوة في مال وان عربا نيات كودو وان كنا جرا خندي دليدا وقاسة دي challenging بعديه راجع بعديه ترى غير دام مالك ولا كبتور أورنا بعديه تايت مالني مقالة ترى كود دارا غرو بعديه خنا مالني تك أخنا مالك بكتوا وان بيتون قبل أما فكينيا وان فوداتو yoo waggaa tokko teesses osoo waan takka uumamaa bituu ni adda bara dukaanni bakki rawaa bitatu hin jiru gaafa tokko baadiyyaa tana gaafan dura dhufsanga nageessanii baadiyyaa bakkareedha aramni baadiyyaadha kun makiinaa tanas makiinaa tirfii taqabatu nasiif ganna baadiyyaa nageessaniiti yeroo jalqabaatiif yeroo san makiinaa oofuun beeku makiinaa isaatii fi makiinaa tiyyatanaa kan dhufire tana anna kennee beeta أنا مدروب يعني إنما دي مخنا مرة مكيناني أوفو بيخنيف إنسان نتي خنّة جزنا كأنه نبيه خصوصا جنّة الرافورة تبغى مكينة وتالجزء دام سبي ترى دام سان أكرر نبيه بيخه أكاسم مكينة سأجمع نبرسيسه جا أفرم مكانن ترى بكسان وصون وان سوكي فكاتو في سوكي نرجع جو وان مقالة فكاتو نرجع ترى مالك خنا وابيتو يادي هدية سيف كنا رمني وان كاردي وانا كان انسان شي خنامي يعني في الغواتنا تشيمي وان انسان شي خنان كان في من داخل خنا وجي مالك خنا كان غورو دبي بكمن دكي وابيت دور بعدين بكمن مالك كان بلي سوغرته صدركا كسي تيرجو نمني وغاتو كو غالا ما فايرو تاي بعديت مالك باير غتا نما وغات الدفاع بعدي انغل يو جرا نمني يو اكد قدر غدو جرا تا دي نمني مغالات ما غيا نمني وغا سديتي ميدي وغا شن مغا بعديا تاي for sure makina obama haro tana bitedo magala namni ba wan tibaf to angam malaga duba namni mal magala tana tayai magala tana gani jirami bilichili jira ra jira echun wonni ba wahid tu barja atira ga wahid jirami sani magala tana tigabna magala galega magala gizi sentesi magala khasabum feto uffata baredan dalaida nyata bareda nyata hala bareda khesa jiratati dalagata baadiyyaa keessa yeroo jirtu uffata tokkoo fi lamaan waggaa tokko teessaa keenyaaf maallaqa argatta malee haalli ati keessa jiraattu bareedaa saniif namni qaamuratus tokko tokko ni jira namuma biyyatti namni akka biyyatti gaggabaree faa nama keenyaaf baadiyyuma dalagata qalaas magaalaa tana hin fedhu jireenya magaalaan bee duraan hin barree hin fedhu baadiyyumti tunuu isatti bareedudha kasitti gaanuti magaalaan nu taatetu magaalaa tana turre haala bareedan dalagatallee turre dalagaa bareeddu ni beeka warri wajjin hojjenne suudin ya suudi gaafa duraasan faa namni hedduu itti dalagatee wanti yaa suudin biyya bareedu baay'ee ameerika rabbiitti suudii geessu jirtu jechuun nama seera qabu nama seera jiraatu seeratu qaban jira namni seera hin qabne suudii waan biraa mirga namaan dhibdu yoo waraqaa hin qabaanne namni waraqaa hin qabne biyya tana keessa waraqaa godhadhaa sin jaan waraqaan seenaa sin jaan malee akkanumatti lafaa kaniituma nama miidhuun nama zallamuun hin jiru namas yeroo qaban yoo waraqaa qabaatu fi qabaatu keessa qulqulleessan yoo qabaatte gasidisan dafanii gasidisan jechuudha amma fakkeenyaaf beektanitti waraqaa yoo hin qabaanne os qaban dafanii gasidisan dafanii hanga addaan baafatanii maal jaanii haalli malidhaa sunillee ulfaataadha amma suuditti yoo fi waan akkasiin qabamte arra qabamte galgala addasii ba'a yoo waraqaan qabanne ol seenta ni galtaa jechuudha yoo waraqaa qabaatte arruma gasidisan malee wanni yeroo sirratti gubuun jiru taas teessanii okay namni kun hojii qabaa waa hedduu qabaa waan ta'eef dugaadha suudiin biyya namoonni hedduun illee itti irraa faayidaanii wanti jaan namoonni gariin ammoo biyya suudii kan dhaqanii namoonni itti karaa
intaani deemanii itti badanillee ni jirani. Amma dabana amma kana karaa kaayiroo kana dhufe malee duratti ajandaa fi wanni garagara wanni hunda kaayiroo irraa deemte. Amma bar kaayirootti xadda bira kun bara warrachisan tas warrumaa kiitu as dhufe nu dhufe ajirraa bar amma gaafa duroo biyya kana bar dhufnu warruma suudiiti kana duroo biyya tana ture suudi marraa namni as dhufe kana dhufe namni biyyarraa namni takkaa biyyaan bahin dabnu wada kana dhufu eegale malee suudirraa raafamee eegale baatu as dhufaa ture. as dhufe hedduu gadda suudii katanga boggaa meeqa turte. Suudi mo Suudi walumaa gala waggaa kudha afurraa as isaa beekaa 2023 fixeetin baatii 12ffaa guyyaa 14 as seena biyya tana 2024 asumatti ni galee jiru. Waggaa 9 turte. Waggaa 9 waggaa 9 akkas. Gara waggaa 9 kan biyyaa biyya akkas jechuudha. Okay, gara waggaa 9 suudii kata turte. Suudirraa ammoo kaatee biyyatti galtee amma isaatti dhufte. Namni tala waggaa 9 suudii waggaa ture biyyumatti galee achi taa'uun mijjaadhaan qabne moo biyyaa namni biyyatti deebi'ee taa'uudhaan taane moo maaliif akka ta'utti. Awwa namni gista akka biyyaa. I think ati biyyatti hin gallame simaan ati dhufte. Galle akka malee wanni xiqqoo sheenaanatti awaansanii obboleessa tokkoon qaba biyya tana Arif Ahmadi. Aganatuma obboleessa akka abbaati obboleessa jabaadha. Hedduu na yaada agana achi turetti waa hedduu na gorsa jechuun ammallee hagammallee isumaattu na faana jira. Waa hunda qiyya isumaattu wanni jaa. Biyyatti galuun namoonni saayibban qiyya hedduu gaggale. Hawwajiin akka tokko dalaganne galanii waggaa tokkoof lama yeroo jaan waan dalagatanii galan mootummaan kun jechuun dalagaa tanas osoo dalaganiin beekan biyyaa bani maallaqa kan argattee maallaqa bakka takkatti yaa maallaqa kan argattee bakka takkatti bara hojiitti ni ulfaata xiqqoo xiqqoo yoo guddate malee waan san ta'eef biyyatti illee galee akka nan fayyadne na gorsaa ture akkasitti nas dhufee jiru biyya tana. Okay, itu beredar. Tole, Suudi kasati kan mudannoolee garagaraa nama mudatu jira. Mee waan akkam baate bartee? Diitun Suudi kasati mudannoo mudatu. Mana fasi cabsan beete. Anamma yeroo hedduun qabamen. Maal mana hattuma? Hattuu miti mootummaa mana si cabsaa nama Itoophiyaatu jira yeroo jennee ma cabsanii yeroo hedduun cabsanii namoota mana xiyyaafaa gurannaa bakka hojii jiru biyya sanitti wanni hundi rakashaa beeta. Yoo irra mana si cabsanii achumatti dhiiftee biraa deemtu waa hunda mana gizee qireeffattee itti meeshoo biraatti bitatta gatiin salphaadha. Akkas akkasii mudannoon caqasartu sanii naqabanii harkaa baa ture yeroo hedduu naqabanii harkaa baa ture qaamaa koppiin qaba koppii akka orjinaala afaanis xiqqoonan danda'a yaani sodaan qabu si galee konfidensiin taasaa uummanni sun nama isaan dafaruu uumaan godhan nama isaan sudaan ni fedhan yoo ati sodaa malee waati dubbatte namni kun waraqaa tanuma qaba tanaaf akka dubbata malee kan qabne hin dubbattu siin jaani yoo sodaate qaamuma kee tiraas beekan kasti mudannoon achi keessa nama mudate hedduu miti haala bareedan ture jireenya bareedaa dabarse jireenya keessatti sootitti jireenya akkasii kanallee osoo biyyaadhaa tanallee deemee dabarsaa jetti yaadu jira. Jireenya bareedaa. Okay, ati amma biyya suuditti kaa hidhamtee maniidhaa sanatti hin dhayne fedhinnuma keetiin. Fedhinnaa qiyaanii waraqaa murdee fedhinnaa qiyaan as dhufee jiru hedduu du'aa illee qabana fakkaate. Salpha madda as dhuftee bareedra. Gara biraatiin ammoo egaa amma as dhuftee kaayiroo tana wanti jette kaayiroo akka itti yaaddatan moo akka itti agarte moo ati iyya suudii tani ilaaltee as dhuftee akka biraatti taate moo akkam? Akkinan itti yaade egaa kaayyoon qaballeen ture akkinan itti yaade hin turre garuu akkanan yaadetti biyyuun biyyuma akka suudii saniin isaa ture. Yeroon dhufu biyyiti Suudiidhaan dachiifsame baay'ee Suudii fi biyya tanaa miti Suudii fi biyyiti wal biyya akka Ameerikaa Kanaadaa fa'aa hote malee biyya Kanaadaa Dubaay fa'aa hote malee biyyoonni Arabaa biyya badhaarte beekte biyyi tun Afrikaa argaa'e biyyuma ta'e jechuun Finfinnuma jiru hundeessa biyyi tuni. Jechuun kiyya akkasii yaaddee wayii dhuftee to'atti taatee. Adda akkana yaadetti akkuma Suudiin isaa ture. Okay, tanis hin jeebare. Adda. Hin barreega haala kana amma biyya teenya irraa fudhanii ture ijoollumatti biyya deemame anamma xiqqoo malee warruma Suudiitii ta'eetiin jira jireenya bareedina achi jiraadhee jireenya achiisanii beekaa jireenya biyyaa san xiqqoo malee irraa fudhee akka turaan na fakkaata asillee taa'ee amma bakka inni yaadu achi hiriyoota qiyya achi jiruu fi biyya sanii yaada malee biyyallee yaadaa jiru. Irraanfatte biyya. Waan akkasii. Hedduu bareedara gara biraatiin ammoo wantoota akka aartii fi waan akka diraamaa maal waan yaaltu jira waan kanarratti Suudiitti duraan yaalaa turte moo
fedhii numa keessa qabdu numa kana wanti ta'u. Suuditti illee ni yaala waan waa'ee artii kanneen fedha. Haalli si mijatu suuditti gizee hojjetu haalli hojii keetii namoota garaagaraa namoota waan akkana kana yaalli walitti fida. Hedduu waa'een artii kuni waa'ee koomedii kana uumamaan na keessa ni jirti. Dalagullee ni fedha amma fara dhufe nefa waan takka dalagu jira. Fuulduraaf illee ni dalaynaan ni yaanaga haalli mijataa yoo argame. Hedduu takka galatoomee ulfaadhu wanni kaati nama biyya raabee biyya suudii tanillee yeroo dheeraa ture atillee maantana dhufte yeroo dhiyootti ammoo biyya kanarraa illee biyya tanarra fooyyattu taatee ni jettee dhufte san rabbiin siif milkeessee milkii walitti nu adeebisu akkasuma deddeebinee forex entertainment irrattillee yeroo hedduu arguu teessan fuula kana irraan tanagaa irra deebi'e malee yaamicha keenya kabajjee yeroo ta'e qaalii artaa gooteetti nu argamu katiif hedduu takka galatoomsi jenna malee. Ulfaadhaa isinillee na kabajjanii asitti naaf eertanii afgaafii wajji godhuu keessaniif dursiin galateeffadha. Ulfaadhaa galatoomaa xiqqoo yeroo xiqqoo booda waan akka diraamaa waan akkas akkasiitiin inshallah ni dhufnaa jeetii yaada. Tolee waan ajaa'ibaa qabannee dhufna hanga dhumatti waan waliin turtaniif hedduu takka galatoomaa qophiin keenya keessumaa forex kan hanga ammaa daawwachaa turtan kana fakkaata qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.